kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti namannaa. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti namannaa. Ameen. Samiirra jiraata ture, gara biyya lafaa kana dhufe. Addunyaa kanarras naanna'ee barsiisee, du'ees du'a mo'ee galataan gara samiitti ol ba'e. Sichis murtoo isa xumuraa laachuudhaaf deebi'ee ni dhufa. Waan hundumaa fuula dura Waaqayyo gooftaan gooftotaa, Waaqayyo mootiin moototaa, biyya keenya nagaa taasisee, biyya keenya keessatti nageenya isaa nuuf laatee, funyoo isaa Hafuura Qulqulluutiin kan hin moofamneef kan hin dachaaneen guyyaa har'aatiin kan nu ga'e, Waaqa abbootii keenyaa isa samiidhaa fi lafa kana uume, isa hundumaa qabu, isa hundumaas dabarsee jiraachuudhaaf galannee fi ulfinni teessoo isaa irratti isaaf haa ta'u. Kabajamtoota abbootii koo lubootaa, kabajamtoota obboloota koo daaqonootaa, kabajamtoota tajaajila hafuuraatiin kan na fakkaattan mara, kabajamtoota armoota, kabajamtoota abboota, kabajamtoota faarfattoota, kabajamtoota dargaggoota, daa'imman hundinuu, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii durboo Maariyaam, nagaa galata Waaqayyoo akkam jirtu? Ameen. Galateeffamuun amala isaa kan ta'e maqaan Waaqayyoo uumaa keenyaa, maqaan Waaqayyoo fayyisaa keenyaa, maqaan Waaqayyoo qoricha keenyaa, maqaa kabajamtuudhaaf ulfaattuu kan taate haadha isaa, giiftii keenya dubaroo Maariyaam, ergamoota isaa, qulqulloota isaa, wareegamtoota isaa mara faana lafa kanaa kaasee hanga teessoo isaa Tsaraa Ariyaameetti, ba'a biiftuutti kaasee hanga lixa isheetti, kaabaa kaasee hanga kibbaatti, uumama isaa 22 fuulduratti kan argamaniif kan hin argamne fuulduratti yeroo hundumaa kan sodaatame kan kabajame nuuf haa ta'u. Egaa gara barumsa kootiitti osoo hin ce'in fuula duraa waan cimaa waan guddaa tokko isin yaadachiisa. Innis maali yoo jettanii yeroon amma nuti keessa jirru yeroo tsoomiiti. Waa'ee tsoomii kanaadhaa waan gurguddaa shaniidhaaf akka inni tsoomamu abbootiin keenya warri Waaqayyoon sodaatanii barreessanii dhaloota har'a jirruudhaaf bor jiraataniif barreessanii kaa'aniiru. Waa'ee isa kanaa raajaa Waaqayyoo kan ta'e Iyyoo'el namni jedhamu Matsaafa Raajii Iyyoo'el boqonnaa 2:12 gubbaa irratti kadhannaadhaan boo'ichaan gara kootti deebi'aa, anis immoo gara keessanittan deebi'aa jedheera. Kanaafiyyuu tsoomnee kadhannee gara isaatti deebinee guyyaa mootuu isa dhufaatii isaatii isa lammaffaa sana mootummaa sana nama ittiin dhaalu Waaqayyo nu haa taasisu. Waa'ee isa kanaa yeroo biraa waliin baranna. Mata dureen barumsa keenya amma nuti walii wajjin barannu dhuga baatonni kee ajaa'ibsiisoodha. Dhuga baatonni kee dinqisiisoodha. Warri mootota fuuldura dhaabbatanii, warra ibidda boba'aatti darbatamanii, warri dubbii sagalee keetiidhaaf jecha gidiraa hundumaa fudhatanii ajaa'ibsiisoodha. Lubbuun koos warra akkasii feetee, lubbuun koos warra akkasii barbaaddattee jedha. Faarsaa Daawit 118 cufaa keessatti 119 lakkoofsa 129. Egaa sagaleen cimaa, sagaleen guddaan kun kan dubbatame waa'ee warra gooftaaf dhugaa ba'anii, waa'ee warra gooftaadhaa fi waa'ee mootummaa isaatiidhaaf dabarfamanii du'atti laatamanii, waa'ee warra mootummaa isaatiidhaaf jecha qormaata hundumaa arganii, qormaata argan sanaatiin immoo badhaasa guddaa Waaqayyoo bukkeetti argatanii, badhaasa argatan sanaan maqaan isaanii addunyaa mararratti yaadatamee, maqaa isaanii yagguu waammannu immoo maqaa isaaniitiin akka dhiifatamne cubbuu akka nuuf ta'u, gidiraan gaafa nutti dhufu immoo gidiraa jalaatti akka oolluudhaa fi warra akka kanaafeeti lubbuun koo warra akkasii barbaaddattee jedha. Warra waa'ee gooftaadhaaf dhugaa ba'an keessaa, waa'ee warra gooftaadhaaf raga baatota Kiristoos warra ta'an keessaa guyyaa har'aa kan yaadatamu waa'ee qulqullaa'aa Giyoorgisiidhaa waliin ilaalla. Egaa guyyaa 366 bara Yohaannisitti, bara wangeelota sadanuu immoodhaa guyyaa 365tti guyyaa mara tokko isaanitti guyyaa isaanitti wareegamanii wareegamtoonni kun marri ni yaadatamu. Isaan keessaa guyyaa har'aa kana kan yaadatamu qulqullaa'aa Giyoorgisiidhaa waliin ilaalla. Qulqullaa'aa Giyoorgisiin namni jedhamu kun nama akkamiiti? Dhugaadhumatti goota mana kiristiyaanaa inni ta'ee mootota addunyaa kanaa mara fuulduratti inni sodaatame nama guddaa nama cimaa inni ta'e kun eenyudha? Qulqullaa'aa Giyoorgisiin namni jedhamu kun maqaan isaa inni jalqabaanii Tiyoobeessaa nama jedhamu ture. Abbaan isaa immoo nama mootii kan ta'e Zorontos nama jedhamu ture.
Egaa qulqullaan Giyoorgis namni jedhamu biyya Filisxeen bakka Addaaliidhaa bakka jedhamutti nama dhalateedha. Gaafa dhalatus wareegamaan Giyoorgisiin kun abbaan isaa waggaa 10 irraa du'e. Yogguu abbaan isaa waggaa 10 gaafa inni irraatti du'u nama fira isaa ta'e bukkeetti nama guddateedha. Nama ogummaa guddaa, ogummaa cimaadhaa, farda gulufsiisuudhaa fi farda gaallabsiisuu nama beeku ture. Qulqullaa Giyoorgis namni jedhamu kun waggaa 20 gaafa guutu loltuu addunyaa kanaa ta'urraa loltuu addunyaa kanaa ta'uun ni darbaatiyu loltuu Kiristoos ta'ee Kiristoosiidhaaf hojjechuudhaaf wayya jedhee waggaa 20 gaafa guutu lola amantii nama eegaleedha. Seexanaadhaa fi daabiloosii wajjin lola amantii nama geggeessedha. Yogguu kanaadhaa waggaa 20ffaa isaatitti qulqullaan Giyoorgis osoo inni bosona keessa gaafa deemaa jiruudha. Mucaan maqaan isheedhaa Birutaawit namni jedhamtu bosona keessatti hidhamtee jirti turte. Gaafa isheen hidhamtee jirtu yogguu argu achi keessatti maal daddana si fidee bakka kana akkati dhuftu kan si taasise maalodha? Bakka kanaatti maal fuudhu dhuftee jedhee gaafa gaafatu abbaan koo mootii kan ta'e carraan isa ga'ee jennaan bineensa maqaan isaa Jawwee jedhamuudhaaf na hidhanii. Bineensi kun akka inni na liqimsuuf bakka kanatti na hidhanii. Bineensi kanaadhaaf waggaa waggaatti dhala keenya fuunee akka inni dhala keenya nyaachaa ture. Fira keenya warra ta'anis mucaa isaanii fuudhanii kennaafii turanii. Waaqa tolfamaa Diraagoon kan jedhamu kanaaf sagadaa turanii. Kanaaf iyyuu ani sitti dhabeen jira. Ati immoo bakka kanaatti asii deemi. Anaan illee akka inni liqimfamuudhaaf bakka kanatti hidhameeraatiyoo. Ati garuu yaa Giyoorgis akka inni si nyaanneef asitti deemi ittiin jetti. Yogguu kanaadhaa qulqullaan Giyoorgisiin gara ba'aa biiftutti galagalee maqaa abbaa ilmaa afur qulqulluutiin erguuf mallatteessee booda akkuma kitaaba qulqulluu irratti gooftaan gooftotaa mootiin moototaan maqaa kootiin yoo adeemtanii maqaa kootiin yoo waammattan abidda boba'aa keessa yoo lixxan illee abidda boba'aa keessaatti isin nan baasa jedhee akka inni dubbate an maqaa Waaqayyootiin hin sodaadhu. Maqaan Waaqayyoo isa alfaa omeegaa ta'eetiin hin sodaadhu gaafa inni jedhu maal akkamittiin ati mucaa waggaan 20dhaa mucaan xiqqaan areedan biqilchin jiru mucaan umuriin kee xiqqaa ta'e kun akkamittiin an Jawwee kana sodaadhu jetta akkamittiin ani Jawwee kana nan injifadha jetta mootonni biyya kana keessa jiraatan iyyuu Jawwee kanaadhaaf hin sagadu isaan iyyuu dhugaadhumatti qondaaltonni waraanaadhaa ajajoonni waraanaadhaa Jawwee kanaaf sagadu mootiin biyya keenyaas Jawwee kanaaf sagada. Ati immoo daa'imni wallaalaan kun akkamittiin Jawwee kanan sodaadhu jetta beesi liqessaa beenu gaafa inni jedhu amma abbaa ilmaa afur qulqulluutiin hin sodaadhu jedhee ba'aa biiftutti galagalee yogguun haala sadii of mallatteessu Jawween sunis samiidhaaf lafa walitti gaggalagalchaa samii urgufaa qilleensa keessatti humna guddaadhaan gaafa inni dhufu gaafa inni of mallatteessu summiin isaa dhalaamshe maaliif yoo jettanii maal jedhesitan gooftaa Yesuus Kiristoos maqaa kootiidhaan summii yoo dhuddan illee maqaa kootiidhaan yoo wanti kam isinitti dhufe illee qormaati tokko isin hin danda'u gidiraan tokko isin hin danda'u hin injifattu jedhee waan dubbateef jechaadha. Egaa isinis qormaati yogguu isinitti dhufu gidiraan gaafa isinitti dhufu kiristaanotaan sodaatinaa. Gaafa haalli rakkisaan haalli qormaataa gaafa isinitti dhufu hin sodaatinaa. Inni guddaan garuu akka hin sonneef Waaqayyoon qabadhaa. Gaafa kana qabattoo morma isaatti mudhii isaatti hidhatee jiru hiikee morma Jawwee sanaatti hidhee farda isaa yaabbatee mucaattiidhaan immoo harkisii beenu jedheetoo gara biyya Beeruutitti fuudhee deeme. Gaafa inni fuudhee deemu namoonni biyya sana keessa jiranii gamoo gurguddaarra si ol utaalanii kaleessa dheengadda daa'ima keenya nyaachaa ture har'a immoo nu ficcisiisuu dhuftee jedhaniitu gamoo gurguddaarra utaalanii yaa'utti ka'anii. Gaafa isaan baqachuutti ka'anii eessatti baqattanii baatu? Isin amma isin eenyu waaqessitu? Isin amma isin kan waamtan kun eenyudha? Kan isin waaqessitan kun eenyudha? Minatti maa jedhee qulqullaa Giyoorgisiin isaan hin gaafate. Gaafa kana kan nuti waaqessinu Diraagoon kana waaqessinaattiin jedhanii. Yogguu kana qulqullaan Giyoorgisiin akkasittiin jedhe. Yoo waaqan waaqessitu taatan Jawwee kana nan ajjeesa. Garuu isin waaqessitan yoo taatan immoo maqaa abbaa ilmaa afur qulqulluu ilma dubaroo Maariyaam saddu'ee du'a moo'ee galataatiin gara samiitti ol ba'e
murtoosa xumuraa laachuusa dhufuudhaaf hiikeen gara keessanitti gadhiisa tokkoon keessanii akkasiin hin baaneef isin nan ficcisiisaa jedhe. Gaafa kana najjeestaare jennaan najjeesnaa jedhan. Gaafa ni nan ajjeesa maqaa Waaqayyoon gaafa jedhu isaanis Waaqayyo isa jiraataa alfaa omeegaa ta'etti waaqessutti kaan innis morma isaa keessa gaafa inni asii gadi waraanu daa'ima hedduu bara hedduudhaaf kan fixe namoota hedduu liqimsaa kan ture jawween kun lafa dha'ee du'e galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Yagguu kana gaafa inni du'u waan nama dhibu biyya Beeruutitti amma sarraatti maqaa qulqullaa Giyoorgisiidhaan manni qulqullummaan maqaa wareegamaa kanaatiidhaan ijaaramee waggaan ni yaadatama. Ji'a keessaa immoo gaafa 23 guyyaa karraa kana yaadatama. Egaati erga kana ta'ee booda maal godhe seetani ree? Mootonni biyya sana keessa jiraatanii mootichi Duudiyaanos kan jedhamu waaqa tolfamaa kan waaqessu samii fi lafa kana kan uume kan hin beekne daabiloosiidhaaf kan jilbeenfatu mootii akkasiitu ture. Gaafa kanaadhaan waa'ee Kiristoos ragaa ba'uudhaaf akkuma qulqullichi Phaawulos Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 33 gubbaa irratti jaalala Kiristoos irraa maaltu addaan nu baasu ari'atamuudhaa'oo du'aa'oo beelaa'oo eebuudhaa erga jedhee booda lakkoofsa 39 xumuraa irratti jaalala Kiristoos irraati raga baatee Kiristoos irraa uumamni adda ta'e tokkollee addaan nu baasuu hin danda'u jedhe. Akkuma inni jedhee dubbates dubbii kana bu'uura godhachuudhaan wareegamaa Giyoorgiseen waa'ee Kiristoos lallabuu fi waa'ee mootummaa Waaqayyoo barsiisuudhaaf gara mootii kanaa deeme. Gaafa inni deemu mootiin biyya sana keessa jiraatu maqaan isaa Duudiyaanos kan jedhamu maal godhee seetani ree? Ammati eenyudha jedhee gaafa isa gaafatan kiristiyaana Kiristoositti kan amanuudha jedhe. Egaa barri akkasii moo kan dhufu beekaa? Baratti namni Waaqayyoodhaan gaddeessu, baratti namni maqaa Waaqayyoo hin waamne, baratti namni Waaqayyoo isa jiraataa bara baraa kan ta'e akka inni dagatee waaqa tolfamaatti akka inni deebi'u immoo barreeffamee jira waan ta'eef beekaa. Keessumaa keessatti kitaaba afaan Amaariffaan macarrashaa zaman jedhamee barreeffameef karaa adda biraa immoo fikkaara Iyesuus gubbaa irratti barreeffame andimtaadhaan hiikoon kitaaba qulqulluu barreeffamee jiru achirraa ilaalaa. Gaafa kanaadhaa gaafa inni waa'ee Kiristoos barsiisuudhaaf waa'ee Kiristoos ragaa ba'uudhaaf yagguunni adeemu gaafa inni barsiisuudhaaf gaafa inni achi dhaqu atamma waaqa isa jiraataa bara baraa maaliif waaqessita waaqa keenyaa waaqessi nutis biyya kana irratti muudama guddaa siif laanna biyya kana akkatti hooggantuudhaaf biyya kana akkatti bulchituudhaaf taayitaa guddaa siif laanna taayitaa isa darbu barcuma isa darbu jecha jireenya darbu aangoo darbu siif laanna taayitaa darbu siif laanna ittiin jedhan gaafa kana ani hoo waaqa gosa samiidhaaf lafa kana uume isa hundumaa gochuu danda'u isa hundumaa dabarsee danda'u hundumaa dabarsuu danda'u alfaa omeegaa kan ta'e inni isu jedhe. Gaafa kana mootichi si aaree inaaffaadhaan akka malee irratti ka'ee gidiraa akka malee irratti raawwate. Gidiraa maal irratti raawwate yoo jettanii jalqaba irratti wareegamaa Giyoorgisii irratti gidiraa gurguddaa 10 isaa ol irratti raawwate. Gidiraa sana keessaan garuu haala yeroo kootiif jecha waa muraasa duwwaan isinitti hima. Erga isinitti himee booda immoo seeraan kun maal nutti himaa kan jedhamu siignee waliin ilaalla waan ta'eef. Gidiraa kana Waaqayyoon waan inni waaqessee fi waraana waamee qabaatii beena dhaqaa mukatti hidha. Erga hiitanii booda immoo dhaqaa foon isaa murmuraa. Erga murmurtanii booda immoo achirratti garafaa jedhee akkuma inni isaanitti hime mukatti qabaniitu wareegamaa Giyoorgisii tumuutti kaa'anii. Gaafa kana gaafa isa gidirsanii gidiraa kana gaafa inni argu dhiigni akka malee dhanna isaa keessaa dhangala'e. Gidiraa akka malees fudhate. Gaafa kanaadhaa gidiraa kana gaafa inni akka malee fudhatu Waaqayyo inni ijoollee isaa oolchu akkuma qulqullichi Phaawulos nuti maqaa Waaqayyo isa jiraataa bara baraan warra nu injifatan ni injifannaa warra mo'amaniiru nuun jedhan iyyuu maqaa Waaqayyootiin hin mo'amnaa warra hin jiran nuun jedhan iyyuu maqaa Waaqayyootiin jiraan ni argamnoo jedhee akka inni dubbate ergamaa Waaqayyoo inni guddicha hangafa ergamootaa kan ta'e qulqulluun Mikaa'el samiirraa dhufee dhiiga isaa kanas ilaalee harka isaatiin qaqqabee muka inni itti hidhamee jiru irraa isa hiikee galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Mee kiristiyaanotaa warra har'a nuti maqaa isaanii waamnu
kan akka wareegama Yohaannis Cuuphaadhaa, kan akka qulqullaa Giyoorgisiidhaa, wareegamtuu Arsimaadhaa, qulqullaa Qeerqosiidhaa, qulqulluu Fiiktorfaa akka kanatti gidiraa amma kana ga'u arganii foon isaanii buusaatti ciccitee gidiraa amma kanaa fudhatanii amantii isaaniif jabaatanii dhaabbatanii mee isin immoo haala mijataa keessa teessanii qormaatii akkasii otoo hin jiraatin akkamittiin kabajju? Akkamittiin mana Waaqayyootti deddeebitu? Otoo yeroon qabdu mana Waaqayyootti deddeebi. Inni hojii mootummaa hojjetus kan mootummaa sana caalchifatin. Inni daldaltu daldala keenya caalchifatin isa darbuudha gatiin qabu hin darbaa. Hojii isa kan mana Waaqayyoo caalchifadhu. Inni sun gatiin qabu asirratti hafa. Garuu san darbine sana caalchifadhu isatu naaf caala jedheetoo mana mootii keessa jiraachuurra mana Waaqayyoo keessa jiraachuutu naaf caala jedhe. Dhugaadhumatti harka cubbamootaa keessa jiraachuurraa Waaqayyo wajjin jiraachuutu caala waan ta'eefi erga kana ta'ee boodaadha maayini namni kuni jedhee mootichis akka malee aaree lammaffaa irratti immoo maal godhe seetaniree qoree qoraatti qopheessaa jedhee namoota sibiila hojjetanii akka isaanii sibiila qara qabu sibiilli qara qabu sun immoo diiminaan diimessanii yakkuu isaan diiminaan diimessan immoo miilla isaatiin irraa ajjetee dhiigni isaa dhiiga isaa keessaa dhangala'ee gaafa dhiiga isaa dhanna isaa keessaa dhangala'u immoo hiddi dhanna isaatti cicciti akka inni du'uudhaaf onneen isaa battalatti citi akka inni du'uudhaaf sibiila qopheessaa jedhee qoree qoraatti qopheessisiise. Maaliif yoo jettanii cubbamoonni nagaan qabanii warri waan jalinaa hojjetan waan hamaa hojjetan gaafa badiisatti kaan nagaan qabanii waan ta'eef jechaadha. Mootichis nagaa dhabee hammeenya akka malee irratti fudhate gaafa kana diimina kana diimessee irra gangalche. Mee utuu sindee akkam taatu? Otuu dhala keessan daa'ima keessan irra gangalchanii abidda bobeessanii abidda sana keessa immoo diimina ka'anii otuu irra sin gangalchanii akkam taatu? Bakka sana obbuu isaati ilaalaa. Yeroos waa'een amantiidhaa, waa'een mootummaa Waaqayyoo, waa'een jireenya hafuuraadhaa akkaataatti abbootiin keenya waa'ee Kiristoos ragaa ba'an yeroo sana sinii gala, yeroo sana nuuf gala waan ta'eef jechaadha. Yagguu kana Waaqayyoon dhiphina ijoollee isaatii gadiraa ijoollee isaatiin barbaanne inni hundumaa gochuu danda'u alfaa omeegaa inni ta'e inni hundumaa gochuu danda'u gaafa inni akka kana taasisee gadiraa kana irratti fudhachiisu Waaqayyo akka waaqummaa isaatiidhaan Addaamiin inni gaafa jimaataa uume samiirraa dhufee harka isaa qulqulluutiin ergamaa isaa guddicha qulqulluu Mikaa'eliitiin lafee isaa caccabee kana dhiiga isaa dhangala'ee kana walitti deebisi. Ani immoo hafuura gosa jiraataa qaama isaa kanatti akka inni deebisuun taasisaa jedhee ergamaa isaa waamsisetti deebise. Gaafa kanaadhaa madaan dhukkubaa sunis irraa badee namummaa isaa saara'ee akka biiftuu kana sin argitan kana caalaatti harka torba ifee galee argame. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Dhugaadhumatti ifee argame. Beekaa gaafa kana yaadannu gaafa kana barannu gidiraa hamaa dhiphina hamaa du'a hamaa jalaa nu oolcha. Beekaa waadaan nama kanaa immoo maali laata kan jedhu sitti dhumna waan ta'eef erga kana ta'ee booda mootichi kun egaa maal godhe seetaniree gidiraa hedduu harka 10 irratti raawwatee waan hundumaa erga xumuree booda yaa Goorgisi mee maaltu si rakkise? Maaltu si dhiphise? Waaqayyo kanas waaqessuu dhiisi. Har'as namoonni baay'een maal gootammaa Waaqayyo kana waamtee ergamaa Waaqayyo isa guddicha qulqulluu Mikaa'el waamtee Yohaannis Cuuphaa waamtee abbaa Taklaa Hayimaanotii wareegamtuu Arsemaa waamtee qulqullaa Giyoorgisii waamtee maaltu si rakkisaa? Gaafa rakkinni sitti cimu, gaafa qormaata sitti cimu, gaafa gidiraan sitti cimu, gaafa dhukkubi sitti cimu, gaafa dhala dhabdee bara hedduudhaaf gaafa itti rakkattu kottaa sitti furmaata argattaa jedhanii addunyaa kana keessatti kan nu waaman baay'een jiraachuu malu. Dubbiin amantii yoo isiniif gale akka wareegamaa Goorgisiitti isinaaf haa galu. Hojii gaarii immoo fuuldura Waaqayyootti hojjedhaa. Rakkadhee jettanii waan hamaan hojjetinaa. Rakkadhee jedhee dhiphadhee jedhee Waaqayyoon hin ganne qulqullaa'aan Giyoorgisiin gaafa kana mee Waaqayyo kana dhiisi. Waaqayyo kana si waamin. Maaltu si dhiphise? Maaltu si rakkise? Maqaama Waaqayyo kana si dhiisi. Mee kottu Waaqa tolfamaa keenya waaqessi jilbeenfadhu. Nuti immoo biyyoota 10 irratti mootii gooneessi muunnaa ittiin jedhan mootonni 70 bara sana keessa turan rakkoon qabu. Borga nama dhufee Waaqa tolfamaa keessaniif sagadaa jedhe. Yagguu kanaadhaa dubartattiin hidaar gaafa 7 sadarbee
mana dubartattii jettattii sanaadhaa wareegamaa Goorgisiin kan hin lalisise. Akkuma kanammoo akkuma raajaa Waaqayyoo kan ta'e Eliyaas mana dubartattii sana akkuma inni jireenya ishee guutee jireenya ishee haaresse sana maaf kana duwwaa ta'e warra hin qabneef abbootiin keenya akka isaan kennaa turan jireenya ishee kan jijjiire maal ta'e wareegamaa Goorgisiin maal taate kaleessi nama Waaqayyoo turte miti. Mana koo gaafa dhufte eebbifte mucaan koo gurrisaan dhageenye kadhannaa keetiin banamee ayyaana sirra jiruun ulfina sirra jiruun humna Waaqayyoo sirra jiruun gurrisaa akka ni dhaga'u ta'eera miti yoo har'a akkamittiin Waaqa tolfamaa kanaaf hin jilbeenfadha baay'eetu natti dhaga'ama gaafa isheen jettu dhiisi waa'ee kana keessa hin galin borga nama duwwaa kottu ilaalittiin jedhe. Yagguu kanaadhaa isheen amma waa'ee wareegamaan Goorgisiin galleef gaafa kanaadhaa gaafannee qulqullaan Goorgisiin borga nama mootota walitti qabaa namoota hundumaa walitti qabaa jedhe. Gaafa kana cubbamoonni nyaataaf dhugaatiitti nagaan qaba waan ta'eef mootichis namoota biyya sana keessa jiraatan bara sanatti immoo biyyoota addunyaa kanaadhaa kontirool kan godhu bara mooticha Duudiyaanoos addunyaa kana kontirool gochaa ture to'achaa ture keessa moototi 70 jalatti kan hoogganaman walitti qabee kottaa inni kaleessa nu rakkisaa ture inni kaleessa nu miidhaa ture Waaqa tolfamaa keenya raagooniidhaan waraanee kan ajjeese har'a immoo daabiloosiif jilbeenfachuudhaaf Waaqa keenyaaf jilbeenfachuuf dhufaa jiraati afeerraa taasisnaa kottaa jedhee nyaataaf dhugaatii qopheessanii nyaataaf dhugaatiitti nammanii dhuguutti afeeramutti ka'an nyaata isa darbutti dhugaatii isa darbutti. Yagguu kana uummati hundumtuuyyuu biyya sana keessa jiraatanii guutummaa yaa'anii gara Waaqa tolfamaa sanatti walitti qabamanii gaafa kana qulqulluun Giyoorgisiin mana Waaqa tolfamaa sanatti ollete gaafa inni olletusee maal godhe seetaniree akka kanatti ilaalee meerre jennaan hin dhaabbate Waaqni tolfamaa suni gaafa kanaadhaa Waaqni tolfamaa sun isa argeetu kaleessa gadda jawwee keenya waraanti ajjeesse amma immoo asitti nu balleessuudhaaf dhufte yoo jedhee seexanni yaarraa iyyee caraadutti ka'e galanni Waaqayyootti haa ta'u das nama jedha. Isaan garuu hin beekan ture gaafa kanaadhaa Waaqni tolfamaan sun immoo kan isaan itti jilbeenfatan kan isaan sagadanii achumatti maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluun lafti si haa liqimsitu jennaan seexana sanaa wajjin lafti asii gadi sammatee asii gadi liqimsee lafa keessa gadi dhidhime galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Gaafa kana mootichi dhugaatirra jira nyaatarra jira waan ta'e hundumaayyuu hin beeku. Gaafa kana fiigichaan gara mootichaa dhaqanii yaa mootii Goorgisiin natti borga nama dhufee Waaqa tolfamaa keedhaaf nan jilbeenfadha siin jedhe yoo achuma cirumayyuu nu ajjeese cirumayyuu nu dhiphise cirumayyuu gidiraa hamaa nurratti raawwate Waaqa tolfamaa kee lafa kana keessa gadi balleesse maal jettee teessattiin jedhanii amma namoonni baay'een yagguu waan hamaa hojjetan maal jettee teessa obboleessi kee waan hamaa sirratti raawwateera atis balleessittiin jedhu gaafa namaa sirratti hojjetu hamaan hojjetin warra waan hamaa hojjetaniif hamaatu ta'a jedhe gooftaan gaafa obboleessi kee obboleettiin kee hamaa sirratti hojjetu hamaa irratti hin hojjetin Waaqatti kennii dhiisi isatti namatti laattu caalaa isatti Waaqayyotti laattutu caala beekaa isa nuti namatti himannu rakkina keenya himannu caalaa Waaqatti himannutu caala isaan garuu mootichatti himatanii gaafa kana mootichi si aaree hadhi manaasaas hojii qulqullaa Giyoorgis kan argitee haala yeroo kootiidhaaf yoon dubbachuudhaaf haadhallee hadhi manaasallee lakki Waaqatu Goorgisitti amannaa jettee Waaqa Goorgisii waaqessiteetti Waaqa Goorgisii gaafa isheen waaqessitu garuu adda baay'ee irratti qullaa ishee wayyaarraa baasee fannisee ishee ajjeeseera isheenis tarree samaayitinatti argattee tarree wareegamtootaa irratti galmoofte beekaa gaafa kana mootichi abaaramaan kun mootichi Waaqayyoon hin sodaanne mootichi Waaqayyoon hin safeeffanne kone maal godhe seetan reessa xumuraadha gidiraa hedduu irratti raawwatee booda Waaqayyo isa jiraataa bara baraa kana isa alfaa oomeegaa ta'e kana nama waaqessu kana balleessuun qaba hojii garuu balleessuu danda'a laata gaafa kana gaafa 23 maasiyaa gaafa 23 dha morma isaarraa kutaa baaburatti daasisee tolluu Yidiraas gubbaarratti amajji gaafa 18 erga facaasee
maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiidhaaf immoo si'a sadii du'ee arfaffaa irratti erga boqotee booda wareegamaa Giyoorgisii kanaadhaa nama cimaa nama guddaa goota amantii kana gaafa inni boqochuudhaaf gaafa inni jedhu akkas jedhee yaa Waaqayyo maqaa keetiif jedhee waggaa 7 qabsaa'e maqaa keetiif jedhee maqaa keetiidhaaf jedheetanii waggaa 7 gidiraa hedduu fudhadhe maqaa keetiidhaaf jedheetanii dhiphina hedduu fudhadhe garuu immoo yaa Waaqayyo warra na dhiphisan kana gidiraamaa warra na irratti ga'an kana foon koo daakanii tulluu gubbaa irratti warra facaasan kana dhiiga koo warra dhangalaasan kana morma koo kukkutanii baaburatti warra daakanii abidda keessa warra darbatanii na buusanii kana yaa Waaqayyo amman isaaniin qaanessutti amman isaaniin injifadhutti yaa Waaqayyo na ajjeesin jedhee kadhatee waan tureef guyyaa gaafa 23 akka irraa kanaadhaa gaafa isaan ajjeesuuf jedhanii morma isaarraa kutuudhaaf gaafa isaan jedhanii ajajoonni waraanaadhaaf fuudhaniitu isa deemanii gaafa qulqullaa Giyoorgisii gaafa fuudhanii deemanii maal godhan seetanii ree mooticha harroon du'aa harroon boqotaa kanaaf iyyuu harroon qabbaneeffanna nagaa arganna waan ta'eef afeerraa isa xumuraan isinii godha jedhee afeerraa guddaa dhugaatii akka malee nyaata akka malee qopheesse waa'ee isa kanaa kitaaba qulqulluun keenya maal jedha abbaan keenya Museen seera ba'uu boqonnaa 32 lakkoofsa 26 gubbaa irratti warri kan Waaqayyoo taatan gara Waaqayyootti goraa jedhe warri kan Waaqayyoo taatan gara Waaqayyootti goraa jedhe bara sanattis warri kan Waaqayyoo ta'an gara Waaqa Giyoorgisiitti goraniiru ajaa'iba kana arganii dinqii kana arganii goruu isaaniis samaayitiin guddaa argataniiru goruu isaaniitiinis gonfoo ulfinaa Waaqayyoo biraa argataniiru goruu isaaniitiinis badhaasa guddaa argataniiru warri nyaataaf dhugaatiitti argatan kone qulqullaa Giyoorgisiin jilbeenfatee kadhate gaafa kana maal jedhee warruma isa fuudhanii deeman sanaan xiqqoo ishee naa obsaa warra na dhiphisaa turan kana na gidirsaa turan kanaaf hin kadhadhaa jedhe warra na rakkisaa turan kanaaf warra na dhiphisaa turan kanaaf isaaniifan kadhadha isaaniifan kadhannaa taasisaa maaloo xiqqoo ishee boqonnaa anaaf kennaa xiqqoo ishee anaaf iyyamaa jedhee isaanin kadhate gaafa kana rakkoon qabu kadhadhu jedhanii gaafa inni jilbeenfatee Waaqayyoon kadhachuutti ka'u yaa Waaqayyo raajichi Eliyaas warri isa ajjeesuudhaaf dhaqanii abiddi Waaqayyoo samiirraa gadi bu'ee xab godhee isaaniin baddu baase anaanis immoo warra na ajjeesan kana maqaa keetiif jedhee si'a sadii du'eera amma immoo sarfaffaatti maqaa keetiif jedhee nan boqodha garuu arjoo dinqiin kee haa mul'atu hojiin koo osoo hin ta'in hojiin kee ajaa'ibsiisaa sun haa mul'atu yaa Waaqayyo abiddi kee samiirraa gadi bu'ee warra nyaataaf dhugaatii afeerraa walitti qaban kana mootota 70 kanarratti abiddi kee samiirraa gadi bu'ee xab godhee isaan haafitu jedhee jilbeenfatee kadhate waan nama dhiibu gaafa akkas jedhee jilbeenfatee kadhatu warri isa ajjeesuudhaaf fuudhanii deemaa jiran loltoonni sun hin dhaga'an ture gurri isaanii duudee namummaan isaanii cabbaa'eera waan ta'eef jechaadha yagguu kanaadhaa qulqullaa Giyoorgisiin akka kana ta'ee gaafa akkas jedhee kadhatu haaluma takkaa ibiddi samiirraa gadi bu'ee galanni Waaqayyootiif haa ta'u gaafa ibiddi samiirraa gadi bu'u mootota 70 sana warra isaa wajjin nyaataaf dhugaatii dhugaa jiran warra gara nyaatatti godhanii Waaqa tolfamaa waaqessan warra ajjeesan sana guutummaa isaanii namni tokko osoo hin hafiin moototi 70 sun abidda samiirraa gadi bu'ee xabboodee isaaniin gubee fixe kun maaliif ta'e yoo jettanii dinqii maqaa qulqullaa Giyoorgisiin ta'e kana duwwaas immoo miti beekaa gaafa kana kan ta'e samii isin argitan kun raafamee lafa isin irra jettan kun urgufamee bakakkaan akka malee qilleensi akka malee nama sodaachisu gaafa sana ta'e akkuma gaafa gooftaan Yesuus Kiristoos fannifame akkuma gaafa gooftaan qaraaniyo irratti fannifame sana dacheen kun gargartee dacheen kun urgufamte sana bara sanattis bara qulqullaa Giyoorgisiin wareegame kanattis bara wareegamummaa isaati jabummaa isaati kana keessattis lafti kun addunyaa kun guutummaan raafamte erga kana ta'ee booda akkas jedhe yaa Waaqayyo maqaa kootiidhaan warra kadhatan keessumaa keessatti ammoo gaafa 23 warra na yaadatanii balaan waraanaa yoo ka'etti dhufe balaanii beelaa yoo ka'etti dhufe balaanii dhiphinni addunyaa kana dhukkubii yoo ka'etti dhufe
maqaa kootiin nama kana kadhate mara dhukkubni foonii dhukkubni lubbuun itti hin dhufin kanan si kadhadhu tokko lammaffaa irratti kanan si kadhadhu halkan abjootee abjuun sun immoo kan isa sodaachisu kan isa naasisu yoo ta'e yaa Waaqa qulqullaa Giyoorgis na oolchi jedhee maqaa kootiidhaan yoo si kadhate yaa Waaqayyo isa oolchi rakkina kana keessaas butii isa baasi yaa Waaqayyo osoonni karaa deemaa jiru balaan ka'ee yoo itti dhufe balaa sanaatiin nama maqaa koo barsiisi nama maqaa koo barate nama seenaa koo dubbise nama seenaa koo dhaggeeffate laphee cabaan hojii gaarii nama maqaa kootiin godhe yaadannoo koo nama taasise sikirii koo nama sakkaree yaa Waaqayyo ati dhiphina kana hundumaarraa oolchi jedhee kadhate gaafa kana gooftaan keenyas teessoo isaarraa kirubeeleen suraafeeleen deessoo waaqa isaa giiftii keenya maaramii qabatee qulqulloota isaa qabatee samiirraa gadi bu'ee akkasittiin jedhe nama maqaa keetiin kadhatu nama maqaa keetiidhaan kadhatu gaafa 23 immoo nama si yaadate mara yaa Waaqa qulqullaa Giyoorgis nama na oolchi jedhe dhukkubni tokkollee dhanna isaatti ittiin bu'u laphee cabaan amantiidhaan nama maqaa kee waammate nama cubburraa yakkarraa maqaa keetiidhaan akka fagaatu yaa Waaqayyo na fageessi jedhee kadhate nama foonii waan ta'eefis immoo akkuma ati na kadhatte foonni inni uffatu dadhabaa waan ta'eef amala fooniidhaaf dhiigaa waan inni qabu isa ilaaltee yaa Waaqayyo itti murteessin jettee akkuma ati na kadhatte cubbuu isaa mararan dhiisaa fi qormaata kana hundumaa isaa na oolcha maqaa keetiidhaan gidiraa kam yoo itti dhufe gidiraan kam balaan waraanaan balaan konkolaataan balaan xiyyaaraa yoo ka'etti dhufe maqaa keetiin nama kadhate mara siin nan oolcha jedhe galanni Waaqayyootiif haa ta'u waadaa amma kanaa Waaqayyo harkaan fudhate erga kana ta'ee booda guyyaa gaafa 23dhaa wareegamaa Giyoorgisiin boqoteera garuu waa'een seenaa isaatii kana duwwaa miti waa'een seenaa isaatiidhaa otoo tokko lama jedhee tarreesseetii waa'een seenaa isaatii eenyummaa nama irraanfachiisa waa'een seenaa isaatii jireenya addunyaa kana nama dagachiisa garuu waa'een qulqullaa Giyoorgisii kun maal nu barsiisa laata tokko namni Waaqayyotti amanu kam gidiraa yoo isatti dhufe keessa darba namni Waaqayyotti amanu namni Waaqa Yohaannis Suphaatti amanu namni Waaqa qulqullaa Giyoorgisii waaqessu namni Waaqa abbaa Takila Hayimaanoot waaqessu namni Waaqa wareegamtootaa Waaqa qulqullootaa waaqessu yoo gidiraan isatti dhufe gidiraa kam keessaa butamee oola keessumaa keessatti immoo dargaggoonni bararraa jirtanii abbootiin harmootiin dhaloonni har'a jirtanii bara rakkinni ammaati akkasii keessa bara qaala'insi hamaan akka kana baay'ate keessa bara lolli biyya irratti hammaate keessa bara itti addunyaa kana keessa nagaa dhibe keessa bara itti namni garaa waliif laafu dhibe keessa bara itti namni hammeenyatti gore bara akkasii kana keessa Waaqa akkasii kana waammadhaa yaa Waaqa qulqullaa Giyoorgisii bara Abimelekii faa bara Ermiyaasiin faa inni isaaniidhaan dhoksitee bara rakkinaa keessa isaanii dabarsite yaa Waaqayyo bara rakkinaa har'a keessa jirru kana keessa na dabarsi jedhaa kadhadhaa ala koo keessa dabarsi jedhaa ijoollee koo maatii koo keessa dabarsi jedhaa amma namaaf galaan jiru namni hubachaa hin jiru garuu qormaati har'a jiru qormaata hamaadha namni garuu maqaa qulqullaa Giyoorgisiidhaan deeme Waaqa qulqulluu Giyoorgisii na oolchi jedhe rakkina kana hundumaa keessa darba waan irra dubbadhu kana seenaa godhadhaa rakkina irra jirru kana keessa darbinee gidiraa irra jirru kana keessa darbinee nagaa dhibe kana keessa bara tokko keessa nagaa argannee qaala'insa jireenyaa har'a nu rakkise kana keessa bara tokko keessa darbinee Waaqa kanaaf akka ragaa baanuuf yaa Waaqati keessa nu dabarsi jedhaa kadhadhaa warri Waaqayyotti amanan bara rakkinaa kana keessa darbanii ifatti bahu jechaadha kanaafiyyuu tokko seenaansaa kana nutti hima jechaadha inni lammaffaan ammoo Waaqayyo karaa wareegamtoota isaatii ajaa'iba ni hojjeta warra maqaa isaanii waammataniifis ajaa'iba ni hojjeta keessumaa keessatti bara ammaa kana keessatti kiristaanotaadha warra waan gaarii akkasii hojjetan kana ilaala warra waan gaarii akkasii kana hojjetan yaadadha mana Waaqayyoo keessatti warra waan gaarii akkasii kana hojjetan ilaala biyya lafaa keessa yogguu deemtanii hojii biyya lafaa gaafa hojii maatii foon keessaniidhaaf yogguu hojjettanii warra waan gaarii hojjetan kana akkasii kana ilaala eddaa isaanii barcumaa biyya lafaa kana dhiisanii aangoo biyya lafaa taayitaa biyya lafaa dhiisanii waa'ee Kiristoosiidhaaf wareegamanii ani immoo
jireenya koodhiidhaa foon koofis jiraachaa lubbuu koofis hin kaadhu jedha yaada. Akka kanatti seenaan isaanii waan gaarii akka hojjenne wareegamummaa isaanii akka laalluuf nu barsiisa jecha. Karraa gaafa yaadannu immoo eebba ittiin arganna. Eebba gaafa ittiin argannu immoo maqaan keenya galmee jireenya bara baraa irratti galmaa jechaadha. Inni gara biraan dhumni warra jallootaa badiisa. Dhumni warri jallootaadha. Warri waan hamaa hojjetanii warri Waaqayyoon hin sodaanne dhumni isaanii badiisa. Maarree mootonni 70 sun ibiddi samiirraa gadi bu'ee xabgodee isaaniin fixeera. Ummati isaanii hojii waaqa tolfamaadhaaf jilbeenfatanii ibiddi samiirraa gadi bu'ee xabgodee isaaniin fixeera. Kanaaf iyyuu dhumni jallootaa badiisa argate. Isinis warra waan gaarii hojjetan akkasii kana laalaa hojjedha. Gooftaan gaafa dubbatu maal jedhe seetanii? Wangeela Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 27 hanga 28 irratti gaafa dubbatu warra waan gaarii hojjetaniif waan gaariitu ta'a jedhe. Waan gaarii hojjedhaa. Mana Waaqayyoo keessatti waan gaarii hojjedhaa. Maatii keessan keessatti waan gaarii hojjedhaa. Hawaasa keessa jirtan keessatti waan gaarii hojjedhaa. Biyya keessan keessatti waan gaarii hojjedhaa. Gaafa isin waan gaarii hojjettan waan gaariitu isiniif ta'a. Waan gaarii isin hojjettan si duwwaaf miti dhala keessaniif ta'a. Maarree waan gaarii qulqullaa Giyoorgis hin ta'e nuuf ijoollee isaaf ta'eera. Gidiraa jalaa akka oolluudhaaf qulqullaa Giyoorgis mucummaa isaatti yoo wareegamellee mucummaa isaatti waa'ee Kiristoos yoo lallabellee anaaf isiniif ta'e qormaata baay'ee keessatti hin oolleerra. Konkolaataatiin deemanii konkolaataan galagalee maqaa isaatiidhaan namoota hedduun beekan saduudhaan isinitti himuudhaaf konkolaataan galagalee waaqa qulqullaa Giyoorgis ati nu gattaa'oo jedhanii kadhatanii maqaa isaatiin nama oolan baay'eetu beekna. Maaf kanan waate waraanni isaan utuu isaan deemaa jiranii waraanni gidduutti baname waaqa qulqullaa Giyoorgis nu oolchitaa jedhanii warra kadhatan maqaa isaatiin nama oolan namoota hedduu beekna. Kanaaf waan inni nu godhe waaqni keenya waa baay'eetu jira. Kanaaf isinis waan gaarii isin hojjettan mana keessaniif jireenya keessaniidhaaf akka ta'u jabaadhaa jechaadha. Isaan waan gaarii isaan hojjetan kanaan anaaf isiniidhaaf ta'ee biyya keenyaaf ta'ee hunduma keenyaaf ta'ee mootummaa sana